sati alif katibasu Paulos Silas arsaba Yesu Obsi yaruko Obso manjirana Anu mari me gufta do kabuna Obsi yaruko Obso manjirana Anu masari me gufta do kabuna burayu kesada pamanan kolle wayed maraknan kayef nagati bade nanni bamas dibekos narat jibbe dibekotif rakna yoton tay rakn jela darbam garu dibekoti daf kan nagat nanni bama fayyan taw yon galgala nagata igana mara nagan taw mata ko nakaba dudda ko nakaba mata dolla figa wajjate waan tokko tokkollee mandararra deemee wajjate galuu danda'u baay'ee nukkubsadha baay'ee rakkadhee jira daa'ima kanas immoo garanitti gatuun nabe gatuufis immoo bineensa jalan kaa'ee ofii kootiifis immoo makiina jalallee bu'a jedhes nan yaada akkasittis immoo nan dadhabee daa'ima kana gatuuf baay'ee rakkadhee jira baay'ee mana kiraayis waan hin kanfaladhu dhabee baay'inaan jechaa jiru bakkeen bulaa jira أنا ما بلغلا دي باتي مالي فلانك استا وفترتي كاتين وما قرمشي أكتلو يتا طلاني قرمو أنو رقي ستا جبتون قالوا لي باتني أكتون أبين كتاتني وقيو أكنا مامنتي Wakagartu sati Bubuko Wakaya yeroshikama Wakaya yeroshikama Wakaya yeroshikama Akamin garajabate Dandaye sibuke darba Sidise sibuke darba Amati kisa ganama Jalala kisa jalma Goftan ke oyadata Alake ramalata Singatun nasijallatan Kodabu sinkulfitan Gaddake sururatan Singatun nasijallatan Kodabu sinkulfitan Gaddake sururatan baay'ee kan mo baay'ee na turfata kan jiru mo mucaako waan inni ittiin bushuun qabu warruma waan inni afaan kaa'ee ittiin bushadhu qabu humtuun jiru xuuxooti arma konoone sirmayyuu arma konoone xuuxoodhumaan guddatte kan toletu naa kenneetaniin ittiin obaasee duqeetis immoo suuqirraa biteetaniin forno duqeetii isa fa'aan danfisee kasalas hin qabu kasalas waan inni bitadhu hin qabu Simu madetanin warra kasara qabsiifate bira deemeetanin isaan biratti ho'iseetanin itti kenna otuman danfi kanaafuu baay'ee rakkina keessa jira mana yaadaa ji'a tokko olin ciise achi arma koonootu mucaanin achirra doftoroota mataachittis na gargaaraa ture Ajas wani ni timbitu finkabu. Ayi rakate enjara. Gafa wal rakate. Wani tbasudabe. Gafi boa bulti. Gafi mo bayetman mangadi rat. Boa gafa boa. Kartones malta te inna gafate. Natti tate birri lama sata birri sadi sata natti tate darba. Gafi mo churches mo mana Christ wani kan farat dunkaru. Bayes lanjutani bayesi bayemu adam bulu abilis tegela bulu kan ada bayetani nachira niti wayi mangadi rato dewa jurtu mala karakkatte lanjette achin onarra
rakkadhee dhahan bulus nannabee mana kiraayii keessas baay'inaan jedhanii waan hin kanfaladhu nannabeen jedhee ittiin jedhe gaaf sana achii na bushite amma tokko naa laattatanii duukaa kanfaladhe mana kiraayii amma immoo manni kiraayiin koo ji'a lama darbeera bayii deeminaan jechaa jiru waan hin kanfaladhu siin qabu. Gaafa bakkeetti baatee kadhattu kana mucuma kana qabatteetudha kanatti deemtee kadhattu. Akkuma amma bakkeetti baatee jechuudha. Gargaarsa uummata tokko illee hin qabdu. Gargaarsa hin qabu. Abbaan koos nan argu, haati koos nan argitu, obboleettiin koos nan argitu. Naman itti baddu hin qabu. Mana kana meeqaan kireeffatteetu kanatti jirtu amma? 500dha. Ji'a tokko birrii 500. Kiraan mana baay'ee si rakkisa. Baay'ee na rakkisa waan nyaadhus hin qabu waan dhugus hin qabu. Jala dhukkubsatti taayifoodiin hin qaba mucaan kun. Gaafa mana yaalaa dhaqu baay'ee si jala guddaamteetti firaafira ilaadhuuf hinaan jedhu kiiloorras gadi buute mucaan kun. Baay'een mangadi irratti kufe kufaatumaan ka'aatumaan deema. Kufaatuma ka'aatumaan deema. Mucaan koos baay'ee na jala miidhamtee jirti. Anis immoo baay'ee miidhamee jira. Miidhamarraan kan ka'e waan tokkollee hojjetadhee galee jiraachuu hin danda'u. Abbaan koo nan ilaalu, haati koo nan ilaaltu, obboleettiin koo nan ilaaltu, firaan qabu, firri koo nan ilaaltu. Akkattaan rakkadheen jira. Mucaan koo armanootu waan inni itti kennu qabu, waan inni nyaachisu qabu, waan inni obaasu qabu. Mucaan kee kun amma maaliif jiraachisa? Mucaan kee kana akkaataa kamitti jiraatti mucaan kee kun? Ollaanis yoo tole kutees ajjaas yoo qabaatan ajjaarraas nuti ta'aniitu kennanii isaan hin jiraachisa. Gaafa nabe immoo gaafa nabe bahus immoo gaafa jibbee bakka ciiseen du'a hidheetan ciiseen bo'aan fudha. Daa'imti kunis bo'aa bulti. Tarii immoo halkan ka'anii dhufanii maal taate beeloftee mucaan maaf akkatti bo'ochii jedhanii waan qaban fidaniitti kennu warri ollaa. Mana kiraayii keessaas baay'inaan jedhaniiru ji'a lama darbeera mana kiraayii waan hin kanfaladhus dhabeera. Waan hin qabatuun qabadheen kana keessa ta'a. Mangadiirras nan bulaa bakka kana jireenyi kun naaf hin ta'uun. Egaa daawwattoota keenya dabartee illee karaa akka isheen bultudha kan isheen haasoftu maaliif rakkinuma kanarraa kan ka'e jechuudha. Amma manni isheen keessa jirtu qarshii birrii 500dha kan isheen amma kireeffattee jirtu. Egaa Waaqayyo wajjiniin wanti hin danda'amne hin jiru. Ishiin qofaa yoo taate illee nuti baay'eedha kallattii garagaraan namoonni baay'een keessaan akkuma viidiyoo kan hordofaa jirtanii obboleettii keenya kana biraa yoo dhaabbanne Waaqayyo nu gargaare wanta isheef ta'u tokko gochuuf akka dandeenyu abdii guddaan qaba. Amma mucaa kee kanatti uffata garagaraa eenyutu itti jijjiira? Lammarraan kadhadhe gibbirra deemeetan hin kadhadhe mucaan koo waan hin tuubisu hin dhabeen. Isuma namni kenneefillee namoonni kennaniifillee waan hin miicuu hin qabu saamunaa hin qabu. Simbeedhaan bishaan hin baaseetaniin alatti hoggaa qooree deebiseetti uwwisa nis qofaatti ta'ee dhibeetti ta'aara. Hin Waaqayyo jira waan ta'eef hin boo'in. Mucaas kan guddisu Waaqayyoodha. Abdii kee kutuu hin qabdu. Otoo anaaf sin jirru obboleettiin keenya kun bakkeetti naftu. Ammuma nu danda'amee bakka jirrutti Waaqayyoon akka kadhannuu fi maallaqa keenyaan immoo akka deeggarru waliin taanee lafaa kaasuu qabna. Egaa daddafnee nama kana bira akka dhaabannu isiniin jedha. Eebbifama. Baay'ee nama gaddisiisti. Dhugaadha baay'ee dhala koollee bakkeetti gatuufis nan sodaadhe jette. Mucaa bareedduu Waaqayyo kenneefiira. Abbaan manaan ishee sababa rakkinaanidha kan inni irraa gargar ba'ee akka isheen haasoftutti amanuuf danda'amee Waaqayyoon akka kadhannuu fi akka bukkee dhaabannu isiniin jedha. Asmuraan dhaamsa koo dabarfadha. Akka isheen karaa miidiyaa kanaa dabarfattuuf sagalee ta'uuf asufne Waaqayyo bara keessa naa eebbisu. Amma mucaan kun bakka uffannaas waan tokkos namarraa fuutee fida jechuudha. Waan qabu bakka irree tokkollee hin qabu. Arruma waan inni atibiitii danfiseetti kennuuf hin qabu. Waan tokkitti hin qabu. Yoo boochee ishiin na rakkistee jalaan ciisa shafan fudhadhee waan inni uffadhee bulus hin qabu. Kana namatu naa kennee
kanas firaashii kanas waan fadhu kanas nama turaa egaa daawwattoota keenya uffannaalee kana uffataniiti asaan kan isaan ciisanii baay'ee haaluma ulfaataa keessadha. Waliin taane garuu waan tokko gochuu hin dandeenya. Obboleettii kana waliin taane jajjabeessuu hin dandeenya. Ammuma nusiniif danda'ame manuuf danda'ame waliin taane waan tokko goonaa hin kadhannaa fi jajjabeessinaa waanuma saamunaan gargaaraa Waaqayyo bara keessanaa eebbisuu eebbifama. Aizo. Yeroo maal taatu akkasitti kan boossu yeroo beeloftu anatti fakkaata. Abdina gofani wallahi bidati umudar batani fayabani ana fayadatu isanin ilate afin jabatu lubuko alesa sibase sigatu akas jalati boriso isuma sibata unasan arotarata Wanjoba chunke si balle sumiti aruma fapanke si basi sumale iyoti si galte gafta fal si basa ilakse si talte wakayo arana mangatu kakusa benir ramfatu lupuko maltate si balcha inatamanate maltate dadabde mamnarkati lalafte sobe dukana malbekdan Tariyarra bari'a Furinke Jiramul Samira